Ashi hi guys, akkam jirtan nagaa jirtu jira alhamdulillah ana mo creatividha hada video AI akkamitti akka hojjechuu dandeenyu walumaan laala video kanaan gabaabsineetiin jalqaba gara Play Store keessanii deemtan jechuudha. Grok jettaniitiin search gootanii akkanatti search gootaniitiin ka tokko farati isinii dhufu kana install gootaniitiin boostan jechuudha. Eega boostanii booda maal gootanii jalqaba Apichi eega boostaniitiin bilbila keessan irratti haalaan argitan kanaan isinii dhufee booda maal gootanii gara ChatGPT keessanii deemtan jechuudha. Gara ChatGPT keessanii deemuudhaan jalqaba irratti seenaa viidiyoo hojjechuu dandeenyisan maal gootanii barreessitan. Amma nu maal barreessuu jenne the story of Habashan child kayadu kana party dhaan akka nu qopheessu maaliif jennaan party dhaan yoo inni nu qopheesse generate gochuudha. Appiin generate ittiin goonu suni viidiyoo gaggabaabaa waan nu kennuu danda'uuf party dhaan qoqqoonneetiin hojjenna jechuudha. Kanaafuu barreeffama kana Telegram kiyya keessa isinii kaa'a. Isa kana haala amma argitan kana eega barreeffattanii booda send gootanii jechuudha ChatGPT keessatti. Achiin booda seenaa san story san maal godha akkanatti party dhaan gabaabseetiin haala amma argitan kanaan story san haala amma argitan kanaan nuuf barreessee jechuudha. Egaa akkanatti haala amma argitan kanaan party dhaan party meeqa nu qopheesseera party 8 haala amma argitan kanaan nuuf barreesseera jechuudha. Kanaafuu maal goona party dhaan fuuneetiin akka image ittiin hojjennu maaliif jalqaba barreeffama kan hundumaa maal goona copy goona deemneetiin ammas Gemini keessa seenneetiin maal goona image yookaan suuraa generate akka nu godhu ajaja generate image part 1 maal jedha part 1 jedheetiin habarti deebinee jalaa buuneetiin barreeffama qaraasan paste irra godhannaa jechuudha. Barreeffama qara barreessine san deebineetiin paste irra godhanna. Bakka barbaachisne kanniin irraa balleessineetiin irraa balleessina. Achiin booda party dhaan ajajnaa jechuudha. Amma bakka barbaachisne jechuun kanniin amma kun hin barbaachisu waan ta'eef okay. Haala kanaan mata duree isa waliin eegaa keessa seensisnee booda maal goona amma send irra goona jechuudha. Generate image part 1 jenneerra deebi'eetiin na gaafata yes jedhaani amma suuraa kiyya generate naa godhaara jechuudha. Haala amma argitan kanaan suuraa naaf qopheesseera. Haala kanaan akkana godheetiin suuraa naaf qopheesseera jechuudha. Kanaafuu maal gootanii amma part 1 nuuf hojjeteera. Part 1 kana maal goona hin buufanna. Suuraa kan save ka jedhu tuqneetiin suuraa isaa san buufanneerraa jechuudha ka part 1. Amma itti aaneetiin ka part 2 ajajnaa jechuudha. Part generate yookaan ammoo yoo akkanatti barreessuu sin jibbisiis dhuftaniitiin copy ta jettu dana tuqtanii dhufneetiin all select irra goonee barbaad gara abbaa deemnee ta'an shortcut fayyadamuu wayyeedheeti goona. Amma part 1 jetti part 2 jenneetiin boodaafillee part dhaan generate nu godhenneeti waan ajajnuuf maal goona all select copy. Amma part 2 ajajneerra. Part 1 keen buufanneerra amma part 2 ajajaarraa jechuudha. Part 2 ajajaarra. Part 2 haala amma argitan kanaan naaf fideera. Part 2 haala amma argitan kanaan naaf fideera. Kanaafuu suuraa san irra tuqeetiin deebi'eetiin maal godha download godhadha. Hundumaa part
Ammas paartii 3 ajajnu. Generate paartii 3. Paartii 3 haala amma argitan kanaan generate nu godhaara jechuudha. Akkana godhaatiin haga 8 deemna jechuudha. Amma gabaabsee sun hin mul'isu. Haala kanaan suuraa qopheeffattan generate video hojjechuuf haala kanaan suuraa qopheeffattan amma paartii 3 haala amma argitan kanaan naaf fideera jechuudha. Amma paartii 3 kanas hin buufadha. Buufadheeraa jechuudha. Amma deebineetiin maal goonaa aappii qara buufanne san bira deemna. Aappii buufanne san keessa haala amma argitan kanaan yoo seennu gubbarraan create video ka jedhu san isiisan hin tuqna. Achiin booda gubbarraan see all ka jedhu san yoo tuqnu suuraawwan jalqaba daawunlood godhanne sunniin sadiinuu paartii 3 generate buufanne irra foto suuraa asir gubbarraan nu dhufa. Ka jalqabaa san tuqna. Egaa akkanatti tuqnee booda maal goona? Deemneetiin gara ChatGPT keenya deemneetiin ChatGPT keessaa part 1 san buufanna jechuudha. Part 1 san buufanna. Part 1 san buufanna osoo hin taane barreeffama san copy godhanna. Copy haala amma argitan kanaan copy godhanna. Gabaabsattaniillee barreeffachuu hin dandeettan. ChatGPT'n barreeffama akka barbaadetti isin qopheessuu danda'a. Amma hundumaa kana fuuneetiin amma kanarratti ilaala. Firiidhaan haga nu barreeffama fudhannutti ofuma haala amma argitan kanaan viidiyoo generate nu godheera. Amma jalarraan type to custom video kan jedhu kanarratti tuqneetiin barreeffama keenya paste yoo godhannu inni iyyuu hubateetiin viidiyoo akkanaa kanneen suuraa ergineerraa hubateetiin ofumaa generate nu gochuullee hin danda'a. Amma barreeffama san irratti paste goneerra achiin booda itti ergina. Amma haala nu barbaannuun generate nu godhaara jechuudha. Generate nu godhaara. Jalarraan parsantiidhaan lakkaa'aara. Egaa inni 100 guutee booda viidiyoo keenya nuuf xumureera jechuudha. Haala kanaan akkanatti paartiidhaan suuraa keessan egaa akkasitti qopheeffattanii booda barreeffama haala amma argitanii kaqarannu nuuf fidee fi qaama hojjete garagara. Haala kanaan hojjechuu dandeettanii jechuudha. Daawunlood gochuudhaaf mallattoo onnee sanii laddaarraa mallattoo daawunloodiin jirti. Isii sanii tuttan daawunlood gochuu dandeettan. Achi booda galaarii keessan keessa seentaniitiin daawunloodii keessaan haala amma argitan kanaan viidiyoo generate gootanii jechuudha. YouTube kana subscribe gochuun dagatinaa galatoomaa isiniin jedha. Yaada qabdan komentaraan nuuf barreessaa.